har'a bifa haasaatiin osoo hin taane bifa waalleetiin isaaniif ibsuu dhufe. Ati obboleessa koo Mahammad taa'ee si gahaa nurraa taa'ee kadhannee akka ilmaan Oromoo safuu fi aadaa qabnuun si kadhannee nurraa taa'ee akka nu dhageessanis gaabdii qabnaa rabbiin nu haa gargaaru. Jaaladhaa sin kabajaa obboleessa koo sin jaaladhaa sin kabajaa. Si jaalachuu si kabajuu seerri kamuu na ajaju. Jaalachuu seerri kamuu na ajaju. Si jibbuu seerri kamuu na ajaju. Jaalala barbaadaa malee jibban barbaadu. Shakka martuun yuubee barraan mammarii mootiin diinuu dabraan. Shakka martuun yuubee barraan dhangalaasii taphaduun har'aan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota yuubaatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dufnee jirragaa baga nagaan nu eegdanis ni jennagaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Deebinee dhufnee jirragaa maal qabattee nu dhufte jechuun keessa hin oolan. Dinne didaa jedhegaa Umar Suleman. Namaan kabajne kabaju seerri kamuu nu ajaju. Namaan kabajne kabaju seerri kamuu nu ajaju. Namaan kabajne kabaju seerri kamuu nu ajaju. Kan nu kabaje kabaju. Kan nu kabajne kabaju seerri kamuu nu ajaju. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya deebinee dhufnee maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hin oolamu. Wanni qabadhee isiniif dhufe kuma beekamu maal qabattee nu dhufte gaabii keessanii wanni qabadhee isinii dhufe gaa Shibalee Ooroo Tuubii fi Sa'iid Oorootii fi Saadaa Tuub Abubakar jechuudha. Jedhu kun gaa walitti duuluun isaanii kun yeroo dheeraas deemsaa jira. Ammas immoo ani nagaas labsaa ture nagaa godhaa jeeni. Yedduu jara karaa lammanitti agartee atis meetas gabbaay rakkoo yedduma teessan tana lamaan jirti mee sirraawaa rabbi sinaa sirreessu akkanaami akkana wayyaa yerattiin diddeetumaan namarraan walitti duulti rabbiin halaafisu gaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya yeroo hedduu haasawaan gorsaan waan adda addaatiin qaamaan viidiyoodhaan karaa bilbilaatiin toora agartee waatsaappii iimootiin teknolojii kamiinuu ummata kanaan nagaa walitti tahaa ati sittin duulin inni sittin duulin jenneetiin yedduu isaanii kana labsaa turre har'a viidiyoo takka isin gadhiisee ture. Ammoo gaa eega sanii booda viidiyoo isaan gadhiisanillee kalaallee gaa jiratti ammas wal gaarrifannaan jiraadha kun addan dhaabbanne. Shibalee Oroonis gaa waraansa isaatii jalaan hafne jeerrinis immoo agartee akkuma beekamu taa'ee nurraa jedhaniitiin kadhaa jiranii. Har'a bifa haasaatiin osoo hin taane bifa waalleetiin isaaniif ibsuu dhufe. Bifa waalleetiin jechuudha. Nama nuun kabajne kabaju seerri kamuu nu ajaju. Atis nama sin kabajne kabaju seerri kamuu sin ajaju. Atis nama sin kabajne kabaju seerri kamuu sin ajaju. Garuu immoo wal kabajaa rabbuma jaalate rabbi nu ajajee. Wal kabajaa walii dhiifama walii godhaa. Afoon alillaa walii jedhaa walitti araarama jechuus rabbumaatu nu ajajee. Ajajaa gartee ilmoo muslimaa ofirraa qabnu namni tokko gartee bultii sadi caala walitti ooduunis hin barbaachisu walitti dhaadachuunis hin barbaachisu. Dhagaa walitti darbachuu fi karaa gartee toora bakka dalagaa deemanii walitti doorsuunis hin barbaachisu. Ati obboleessa koo Mahammad taa'ee si gahaa nurraa taa'ee si gahaa nurraa taa'ee. Si kadhannee akka ilmaan Oromootti safuu fi aadaa qabnuun si kadhannee nurraa taa'ee. Haadha siinqee teenya Saadaa Abbaa Warqee Shoo ati si kadhannee nurraa taa'ee dididin si kadhannee nurraa taa'ee nurraa gattaa ilmaan haa guddifatu ijoolleen nurraa gattaa. Si kadhannee kadhatamaa nu dhagayaa rabbiin sinaa dhagayu nu dhagayaa nurraa gattaayaa nurraa taa jennaan gaa dhaamsa dabarsaafii jira gaa akka nu dhageessanis gaa abdii qabnaa rabbiin nu haa gargaaru yoo diddanis gaa ammoo gartee kadhaa gaa diddan gaa namni mikir didde makaraa deemee jedhanii
سنة الأغنية والله قرّا قارو سنكرنتي نراتا دبلا أسدي من القدرة كيروان هفتتي سيكادني سايدورو سيكادني مكادا واتوتاتي كيرول مانورو موتين على سينكيل مانورو موتين أبوتي كدا المانورو موتين سيكادني نراتا تا أول الراتا أبو بكريس أباسا داتو نورا خداتا Sikadane nurratai Abu Bakari Saidi Muhammad Irrata Sikadane hunda keessanu yukadane addani sindorkina nutagaya nutuffatina namni mikirdide makara debiya ol qabne gaqqabne as qabne chi qabne gaafa diddan dubbeda raafuuta kaatan adabadha ta'a eenyu olii jirtani adabadha ta'a jabina ofiseena walirra horrisuu kana Keroon abooshaa waliin jettee gamaa gamanaa walitti tuulu kana dhiisaa wajjin hiriira garamaan Oromoo harka tokko taha waliinis hiriira si kabajee kan si kabaje kabaja kan si kabajne kabaju seerri kamuu sin ajaju kasi jaalate jaalladhu seerri kamuu sin ajaju kasi jaalate jaalladhu kasi jibbee seerri kamuu sin dirqu kasi kabaje kabaji kasi deesitti dhiisi kasi kabaje kabaji kasi dee seerri kamuu sin dirqu kana kaasuun beekta bakkuma jiruttu abbaa didee roorroo jaallate abbaa didee roorroo fedhate isaa roorroo kabiraa rabbi isaa haa baasu jedha warri haftaan as deebi'aa mee waliin haasoyna Nurrataa mee hawaasa keenyaa fi qeerroowwan keenya kan daawwachaa jiru kana nu jalaa qalbiin cabsina biyya namaa keessatti walitti roorrisuus nurraa dhiisa haadha siinqeetii siin qabanne abbaa gadaatii siin qabanne maanguddoota keenya siin qabanne si jechuu teenye nagaya barbaanna nurraata harragaa kanaaf bifa walalootti isinii deebi'ee dhufe wanni karaa kanaan isinii dhufe haasofnee baay'ate bu'aan qabu kanaafuu walaloo barreessaa jira walaloo kana barreesseetiin gaafan xumuradhe isinii gadhiisu ta'a eenyu irratti walaloon kun Sa'adaa fi Muhammad Abubakarii fi Sa'iid irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha jera kanaaf nagartee gaati walaleessu deema har'a immoo itti aflaalaa jira malee walaleessaa hin jiru kana waan ta'eef viidiyoo dhufturratti na eegaa sabskiraabii laayik gochaatti qophaa'aa na eegaa jera kana agartee walaloo fi jeedaloodhaan irra deema waan ta'eef maaliif yoo jettan haasaa nagartee jera kana galaan jirtu afaan isaan ittiin waliigalanillee wallaallee afaan isaan ittiin namaa wajjin waliigalanillee wallaallee afaan biraallee yoo kan dabalatan taate dabaluu barbaanna jechuudha kanaafuu obboleessa kiyya Muhammad akhi يا أخي محمد يا أختي سعادة يا أخي محمد يا أختي سعادة جلسوا من الشباب احترموا نفسكم اجلسوا بعددكم لا تزحمونا بين الناس لا تسبونا بين الناس لا تعملوا مشاكل لا تحبوا مشاكل لا تحبوا حضرة احترموا أخوانكم احترموا زميلكم احترموا زملائكم احترموا الناس احترموا شعبكم هذا الرسالة للأخ محمد أورو توب الأخت ورقع الشو سعادة الأخ محمد اسمعوا كلام هذا يعني أنتم تكلمنا الكلام حقنا ولا تفهمنا الآن جينا بالعربي إذا لو فهمتونا علينا لا تعملوا مشاكل كلاس يكفي الكفاية الذي مشيتم يكفي علينا الباقيين الأخ سعيد الأخ
أبو بكر احترموا نفسكم، لا تعملوا زحمة، لا تحبوا مشاكل، احترموا أختك، احترم أبوك، احترمكم، احترموا شعبنا، احترموا شبابنا، احترموا شعبنا، احترموا علينا، لا تعملوا مشاكل، لا تحبوا مشاكل. إذا تسمعونا بالكلام هذا، إذا ما تسمعونا أنتم بالكلام حقنا، كم مرة كلمنا ولا رديتم فهم. علشان هذا اجينا بالعربي، لو فهمتونا علينا شوية، يعني شوية، لو احترمتونا علينا شوية. بينكم أخوان، بينكم زملاء، بينكم شعبنا، احترموا، شوفوا شعبكم، شوفوا يعني أنتم في بلاد الناس، لا تعملون يعني احترموا بينكم، احترام ضروري تنفعنا. الأخوة المسلمين يعني واحد لو في عمل حاجة غلط يكون خلي سامحوا له، الله خلي لله، سامحوا أنتم سعيد وأبو بكر، سامحوا لمحمد وأختك سعادة وأكو محمد، سامحوا لأك أبو بكر، لأك سعيد، سامحوكم. علشان هذا أنا إجيتم كلمتم، إذا سمحتونا شوية، يعني شوية إذا احترمتونا علينا، يعني يكون ما نشتيش بينكم بين احترام تنفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كراخنا اللي وندي بيسن كفيت أساسين ولي قلتني ولا اللي أفاني سن أجيسه ولا اللي يو هر نقرتي تسقبوكتن جنتي نقرتي خرابيات ديبني خرابيات إنه ديب توان تاتك نوجها مي والكبجا والأجها والجالة ربي جالة سنة دورا كنت سجد دوتي سنجرتي مي هنتي كيسنو ورجمانات جماعات أنا ولي تندولنا دي نوجها خنا مو قرتي ورّت دورا قرتي دينوتا كينيا خرانا نوباسي مي خرانا فايدة منا جماعنا ولي تندولنا شعبي كينيا سجرتي جالة لا في كبجا أنا ركو راول دي فدا ركو في وني خنا جالتنا دا ديكم سخنا جالتنا دا نجها في كبجا وني جها تكو هنجروان دي. علشان هذا كلكم احترموا نفسكم. سنجالة سنكبجا obboleessako sijaalladha sinkabajas sijaalachuu si kabaju seerri kamuu nan ajaju sijaalachuu si kabaju seerri kamuu nan ajaju na jaalachuus na kabajuus seerri kamuu sin ajaju sijibbuu si jaalachuu seerri kamuu sin ajaju jaalachuu seerri kamuu nan ajaju sijibbuu seerri kamuu nan ajaju dirqama wal jaaladhaanis hin jirtu. garuu walitti roorrisinaa waliin lolinaa waliin hiisisinaa waliin tubsiisinaa jenne malee yoo agartee jaalalti jiraannes nagaa walirraa ta'aa rakkoo tokko qabu walirratti hin duulinaa jaalala barbaadaa malee jibba hin barbaadinaa. Ani sin barbaadu jibba sin barbaadu ani kan hin barbaadu jaalala barbaada. Jibba barbaadu seerri kamuu nan ajaaju jibba barbaadu seerri kamuu nan ajaaju. Jaalala barbaadu seerri kamuu nan ajaaju ofii kiyyaa hin of ajaajaa jaalalaa fi nageenya barbaadu seerri kamuu nan ajaaju ofii kiyyaa hin of ajaajaa. Isiniif jecha si miti rabbiif jecha isin jaaladha hunda keessanuu rabbiin nagaan waa buusu waliin lolinaa obboleeyyan kiyya hedduu keessanitti bu'ee ni gartee nagaa isiniif haa bu'u nagaa isiniif haa baay'atu hedduu keessan bu'eeti nagaa keessanii barbaada waan ta'eef isinii walaleessaa jira. Ani walaleessaan Adam Muhammad abbaa yuubaa tuub sabskiraayib laayik gochuus hin dagatinaati. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. akkana godha.